filannootiini mootummaa wal jijjiiree takkaama hin jiru hin jiraannes hin dhageenyelle. Egaa inni bara kana ammoo ittuu baddu baasaa isaa yeroo kaanillee beektaa filannoon fakkeessiin tokko inuma gaggeeffama. Filannoo fakkeessii kana keessatti namni nagaan bahee abbaa barbaade filatee bakka bu'ummaa kennatee galuus baatu garuu nagumaan bahee mootummichuma abbaa irree sana na filadhaa jedhe sana korojoo inni qopheesse sanatti guuteellee hin gala. Har'a sunuu dhibeetu namni abbaa filatuu dhabuu qofaa osoo hin taane akkaataan itti filataniyyuu hin jiru. Biyya gadadoon itti baay'atee duutii dhala namaa homaattuu lakkaa'amuu dhabe keessatti nagaatu jira. Namni nagaan bahee waan barbaadu filatee abbaa barbaadu buusee abbaa barbaadu immoo keewwachuu ni danda'a. Wanti jedhu qoosaa madaa namaatti ashaboo naquu fakkaata. Egaa biyyittii kana keessatti haala akkasii adeemaa jiru kanaan uummatumtiyyuu nama siichi tarmii biraaf waggoota itti aanan dhufanii fi ajjeechaa itti fufiinsa akka qabaatu, buqqaatiin itti fufiinsa akka qabaatu, hidhaaf saamichi itti fufiinsa akka qabaatu sagalee sii kennineerra jechuun yakka jechuudha. Kanaafuu uummatis waan silaayyuu filatuun qabu mootummaan hin jiru, mootummaan inni jiru hattuun jiru kun immoo wal qindeessee duruu bakka walii kennee xumurateera. Beekama waan beekamu itti bahiinsaa waan beekamu waan irraa filattu hin qabdu. Egereen Oromiyaa kanaan duras afaanuma qawwee jira. Warri nu gabroomses afaanuma qawwee nu gabroomse. Dhagaa darbachuu hanga qawwee dhukaasuutti humnaanidha mootummaa buusuu malee filmaataan mootummaa buusuun aadaa biyyittii kanaa ta'ee hin baratamne, baratamuus hin dandeenye. Har'as sanumatti ta'e haala akkasii kana keessatti gaa uummanni Oromoo hegeree ofii, hegeree biyyaa fi hiree sabaa murteeffachuu hin danda'u. Rakkoo fi gidiraa amma keessa jiru keessaas karaa filannoon inni ittiin of baasuu danda'u kun jiru. Haala akkasii kana keessatti gaa mootummaatu jira. Mootummaan kun immoo jijjiiramaan dhufee jijjiiramni kun immoo jijjiirama hundee rakkoo bu'uuraa kan Oromoo fi kan sabaaf sablammii biyyittii keessa jiru jijjiiruu ni danda'a jedhee namni bahee filachuu danda'u hin jiru. Of goyyomsuu yoo ta'e malee paartiileen hedduun isaanii hangi ta'ee jalqabumaayyuu waa hilchuu hin dhaqne, gariin immoo takka waa hilchee ilaalee karaatti irraa harca'ee kaan ammoo egaa waan qoqqoodamtee yookaan immoo qircamtee jirturraa barcuma wayii argachuu fi bakki kennamee fi kan waliin waa'ila ta'ee deemus nun jira jechuudha. Kanarraa kan hafe haala akkasii keessatti filannoon kun filannoo osoo hin taane taphaa daa'imaati jedhanii haala keessaa ba'an kana keessatti uummanni bahee akkaataan inni itti hiriire na ajjeesi akka na ajjeestuuf ammoo kunoo beekamtiisii kenne jedhu hin jiru. Kun yoo jiraates hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaafidha. Egereen biyyaa Oromiyaa, hireen saba Oromoo fi saboota biyyittii keessa jiranii karaa nagaan akkaataatti argamuu danda'amu tokkoyyuu hin jiru. Ni dadhabame jechuudha. Hagaa mootummaa kana waliin, mootummaa abbaa irree hattoota walitti naman kana waliin kallattii adda addaan warri isa mormu nagaaf tasgabbii fiduu fi araaraa fi barcuma araaraatti illee walitti dhufamee taa'amee ture. Mootummaan sun abbiizuma gochaa itti fuferraa kanaaf nagaa buusuu akka fedhiin hin jirre mul'ata. Kanaaf dhagaa hegeree Oromiyaa humna qawwee keessa jiru. Ilmaan isaa wareegama dargaggoo fi dargaggeetti yookaan qeerroo fi qarreen waraana bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramee lolachuu danda'uun uummanni Oromoo immoo isa kana waan qabu hundumaan bira dhaabbatee itti of kitimee jijjiirama hundee addunyaan kunis har'a abbaa humna qabu irree qabuttu jiraachuu danda'a. Kanarraa kan hafe dhugaan qaba jettee dhugaan ofii miila baasee manatti namaa dhufu akka hin jirre waan hedduurra arguu jirraa jechuudha. Kanaafuu egereen Oromiyaa kan inni murtaa'u akkaataa kanaanii filmaanni fakkeessi ittiin nama ajjeesuuf legitimeesii argatanii hin danda'amu Oromiyaa keessatti jechuu jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo kanattidha jira jaaldaandii. Isatti dabalatas uggurri sochii torbanoota tokkoof adeemu
uummanni Oromoos ta'e sabaaf sablammoonni biyyittii keessa jiranii filmaata kana akkaataa kanaan filachuun haala hin danda'amneef waan irraa filatan illee haala hin jirre keessatti of goyyomsuu fi nama goyyomsuun illee akka hin danda'amneef sochii tokkamiyyuu akka hin goone mootummaa hin qabne kana mootummaa isaaf ta'u jijjiirrachuu fi tolfachuu irratti akka hojjetuuf of qopheessu. Kanaafuu uggurri taa'ee sochiin kamiyyuu hin jiraatu. Sanarra darbee Dabballummaa mootummicha abbaa irree sanaaf ba'uu fi nagaatu jira. Waan keessaa filatantu jira. Filannoo haqa qabeessa deemuu danda'a jechuu fi warri baala gizee ofiin jedhee daandiitti yaa'u ammoo balaa dhalachuu danda'uu fi isaanumatu itti gaafatama fudhata jechuudha. Kanarraa kan hafee wanni addaan jiru jaaldaandii wanti goonu waanuma duruu gochaa turre abbaa irree akkaataatti morminu waan ittiin morminu hundumaa fi waan ittiin dura dhaabbannu hundumaa qawwee keenyattis dabalata malootaa fi tooftaa jiran hunda fayyadamnee waan gochuu qabnu keessaa kunis tokko kanuma dhagoone. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan isaa bobbaa milkii fi bobbaa injifannoo akka ta'u asumaan hawwaa. Bobbaa kana cinaatti ammoo uummata silaa wareegamnuu fi wareegama kafalluu fi hiree isaa jijjiiruuf deemnu hegeree biyyaa tolchuuf deemnu kana qabaa gochuu fi qabnu eeggannoo gochuu fi qabnu gochuudha qabna. Sansaakkaa fi naamusa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin beeku raawwachuudha qabna. Uummata keenyaa miti booji'amaa nutti dhukaasee boojinee qabneef illee qabaa gochuun barbaachisu gochuutiini. Waltajjii mootummaan abbaa irree kun fakkeessii fi harmii itti aanu yookaan yeroo itti aanu siichitti nama ajjeesuu fi leejitimeesii yookaan beekamtii argachuuf deemu kana tolfate waltajjii injifannoo fi waltajjii milkaa'inaatti akka jijjiirru jechuun barbaada. Kanatti dabalatee yoo waan haaraan jiraate akkuma beekamu ibsa karaa official media dhaabichaa arraata biyyoolessa Oromiyaa fi kallattii biraatiin illee argachuun ni danda'ama jechuu fayyaa ta'e jaaldaandii kana dhaqabna. Ayyee jaalmarroo ajajaa olaanaa ABO toorarratti argama. Haya itti fufaa yoo namni erga jiraate Mashallah nu jiraadhu siin jenna. Wallahi akkam namatti tola. Wow. Wow. Thank you. Jiraate boo. Ajaja akkanaa qabaatu. Ulfada. Yeah. Wow. 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 Yeah. Itu dari berbalik ingkirkisun. Jaraknya aranurran lalina dhugaa dubbachuuf baay'ee gammachuu guddaa qaba. Maaliifin gammadee ta duraati haalli akkanatti qabaa uummata keessanii godha. Booji'aafillee qabaa godha. Nama akkana dhugaa wallahi inumaan hin xiqqeessee beektaa yoo xiqqoo heddummeessee faarsee bulafaa ta'u jeeti malee wallahi maasha Allah raajaa. Ajajaan kuni dhugaa hafteen qabu rabbiin bilisummaadhaan wal nu agarsiisu jennaani kana kajaalannuuf kanin jecha kana ju'uuf yookaan marroon ilma ganda kiyyaa ta'e obboleessa kiyya ta'e ajajaa waan ta'eef waan hin bilisummaa barbaadu waan hin qabsoo bilisummaa Oromootti amanuufin ajajummaa isaatirratti dhugaa akka malee bishaan irraa dhugaa warri hedduu haasa'an ajajaa haala bareedaadhaan akkatti qindeessee ajajoonni soonis galatooma jarana boo galatooma jaan nama lubbuu seekan nama lubbuu sadarkaa kana seekan nu qabaachuu waan guddaadha. Hayyee meeqi janiin dhiisaati warri yaada keessaniin gammachuu keessaniin ibsadhaa meeqi kun haa turu. Abang duran salatan kau. Assalamualaikum. Akam di tenaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketiban ini gam siap sa. Mike ini Bakka naannoo dari animal tor kabajeetiin dhiyootan asin jiru bakka birootiin jira kanani. Arra maaltu harkamee na duuba manno wali qabame jeetiin fiigaa dhufee seenanii waan itti jirtan quban qabani. Wooma takka illee dhageenyeet. Torbaan kana wallahi wanta no waan amma dhaggeeffadhe hamma. Oh sanduuqa. Isin eessaa sa'aata na wali qabamtanii ajaa'iba nattee jechuu kiyya barbaade. Qilleensa haaraa keessa jirta fakkaata yaadu. Yaa karaa ganda qaaranii kanaan jira amma dhiyootana torbaan bira dabre. Okay. Yaa maaltu jira si fakkaate
dalagaagaa hujii irra jira dhugaa dubbachuu fi dhiifama naa godha fakkeeffachuuf osoo hin ta'in silaa ganamaanuu dhufnee gammachuu keenya ibsanna ture. Garuu dhangaa torbaanii jira hujii adda addaa hedduutu jira kanaaf amma dhufnee jechuudha. Haalli yoo miidiyaa kanarra numa jirta haala miidiyaa irra jiru Facebook irra waan deemu irraata biyyoolessaa waan inni dabarsaa jiru. Kanaaf ibsajjannootis ni jira ibsajjannoo sanaas booda finna ammaaf gammachuma teenya ibsannaa yookaan immoo yoo dandeenye booda karaa maayii irratti ibsajjannoo isin maxxansine irraa haasofna yoo dandeenye immoo haala jiru kamiyyuu waan jaarmayni keenya nuungee waan jaarmayni keenya abdeet nu godhe nuti yeroo dhaqqabnetti za'aa qabnutti dhufne abdeet isin goonaa jechuudha. Ilmaan Oromoo qulqulluu qabsoota na jaalattanis ta'e kamaddii dhaabbattanii harka marattanii eeydanis ta'e hunda keessan kanurraa waa dhaga'uu barbaadan kamuu waan jaarmanni keenya nutti hime dhufneeti isin wajjin sheer goonaa jechuudha. Ammaaf garuu gammachuu jiru haala jiru ibsadhaadha. Akkasitti waliin dachaana namni illee hedduu jala ergachaa jira waliif dabarsaa yaa akkasitti haa deemnuun isiniin jaa galatooma ulfaadha fixadheen. Ayyee ulfaadhu atis. Daandii dhugaa baga jiraatte. Dagalee walumaanuu baga jiraanne Eid Mubaarakiin siin jaa asumarraanuu baga jiraatte obboleessa kiyya jaala kiyya kaayyoo takka jalarti qilleensi baraalleen gamaa gamana hoggaa fi gubbubbeelleen nun fuudhin bakkuma takka warreen dhaabbannu hundi keessanuu baga naa jiraattan isiniin jaaladha isiniin kabaja. Wanni nin jechuu barbaade jara keenya ololli yeroo dheeraadhaaf waraana bilisummaa Oromoo irratti adeemaa ture. Oromootuma kaleessa qabsoo maqaa qabsoo keessa turreetii fi jaarmaa kanaaf miseensa warreen je'anii fi kanneen adda addaatiin waan laafaa hin turre garuu waraanni bilisummaa Oromoo waan gabaabduudhatti ololarratti gadi hin dhaabbatiniif ololaaf jedhee waan hin jilbeeffanneef waan ololli isaa sossoosuu dhiisiitii gartee xiqqollee hanguma gartee qilleensi huccuu fooxaa namarraa achifuuf godhu takkallee waan waraana bilisummaa Oromoo irraa hin fuuneef jecha. Waraanni bilisummaa Oromoo olola isaan gaggeessaa turan hundaa'uu waraabbannee qabna. Guyyaan ni dhufa immoo fagoon jiru. Wanni nin jechuu barbaade hoggannii qabsoo bilisummaa Oromoodha. Kanarra qabsoon bilisummaa Oromoo argatte haarayaa miti. Qabsoon kaleessaas hoggaa jalqabduu hogganni keenya qabsoo tana galmaaniin gayaa je'eetii miti. Kaayyoon tun galma geessii je'eeti eegale malee. Anaa galmaan ga'e je'een eegalle. Ani du'uus kan na boodaan dhufu itti dabra hanga uummanni Oromoo waan silaa dhabe san harkatutti je'eeti eegale. Ibidduma kaleessa elemoo qilxuu elemoo qilxuu seenaa naa yaadattu waan gaarii lafa nuu kaa'e kunoo amaarrinis du'uu ni danda'a je'ee carcar xirroo keessatti qaanqee billig godhe sani har'a jaalmarroon bakkaan gayaadhaa jira. Fayyaa haa ta'u ammoo kan isaan xumuramu rabbi nurraa haa godhu. Maaliif jennaani dhugaa rabbii nama akkanaa argachuun keenya nama akkanaa Oromoon qabaachuun keenya Oromoon nasiiba qabdi. Ammoo wanni takka tan beekuu qabdan marroon arraas ta'u boruus ta'u wareegamaaf kanneeti ummata isaatiif je'ee du'uus du'a gartee qanaanii du'a gammachuu addunyaa irrattii fi bakkuma fedhettu du'a ittiin jaalatamu du'a. Qabsoodhaaf bahe halee isa guyyaa qawwee fannifate du'aaf bahe gabaabduudhatti murteeffatee bahe. Ammoo habashaadhaaf qawweenii kadhu habashaan hiisisa malee Oromiyaa irratti abadan je'eeti murate. Akkanaa kana Oromoo qaba. Waan biraa bitanii namoonni biyyoota nan jiru kanatti kaan namoota hedduutu kuni waa hedduunaan jaan asirratti dubbachuullee hin barbaadu. Dhugaan jirtus tana kaayyoon tuni akka yoo abbaan fedhe keessaa ganees kanuma keessaa gane santu kaayyoo san dhaba malee kaayyoon tun akka nama hin dhabne nama akka jaala kanaafaadha harkattee hortee harkaa qabdi kanaas hin dagatina. Jaalli kun kan wallaggaatii miti kan harargeetii miti. Kan walloo fi jimmaa fi arsiidhaa fi booranaatii miti. Marroo dirribaa kan Oromoof dhalate gabaabdutti jaalattanis jibbitanis kan Oromooti. Kan gartee olola akkasii olola jallaa diinni isinin naqesaniin ooftan ololli keessan qilleensuma irratti hafa tana quba qabaadha. Ololaaf mataa gadi hin qabatu waboon kaayyoodha qaba waan taateef jecha hubadhaa tana.
Hanganumaan jechuu barbaada. Nuuf haa jiraatu. Fayyaa ta'a. Wal jalaa gabbuunee kaanis ol baatanii haasa'uudha dandeessan. ati ta'i jaalalamoo dhiifama murata. Mee dubbadhu marii qabsoo. Ayyee dhugaa dubbachuu fi guyyaan irraa kun jaalattoota keessattuu abaawwa booti guyyaa addaati akkasuma immoo Oromoodhaaf akkuma walii galaatittuu guyyaa addaati guyyaa akkasuma immoo dhugaan waraana kanaas beekamu akkasuma immoo diinaafis guyyaa diinni itti maraatudha jechuudha guyyaan irraa kun dhugaa dubbachuu fi guyyaa immoo daandiin kaayoo qulqullittii sun qabdu itti nama amansiisu akkasuma immoo labsiini har'a sagalee abaawwa borra torbaaniif geejjiboota yookiin immoo akkasuma konkolaataa irratti hanga torbee tokkootiif labsame kuni kana keessattis waan uf baratantu hedduutu jiras namni gaafa dhaabbateetu uf laale waa hedduu argachuu danda'a namni gaafa ufiin haase sammuu ufiitiin dubbate waa hedduu barachuu danda'a jechuudha maaliif kun ta'e akkasuma immoo labsiin kun maaf barbaachise jetteetu yoo yaadde waa hedduu argachuu dandeessaa jechuudha dhugaa dubbachuuf galata isaa galchaatu su'annoo jenne waan danda'amu miti galanni isaa immoo bilisummaa walabummaa ta'u kan ilmaan Oromoo irraa barbaachisu immoo waraana isaa gatii ta'uun bira dhaabbachuudha isinii galee harka duuba dhaabbannee dhahuun qofti gatiin ta'uu jechuudha waraanni injifannoo akkasiitiin nu galee jira no hin danda'amu laali ga'ee kee baachaa dirqama Oromummaa keetii san ofirratti beeka waraanni kun gaafa lolu gaafa bakka akkasiitti injifannoo gaggeessu madaahuu dirqama isaatii jechuudha du'uun dirqama isaatii jechuudha isa du'e awwaalannee jirraa jennee jaallan gaafachuun isa jirummootu madoo isaa yaalachuun dirqama kennaa jechuudha isinii gale isa kana yoo goone isinii gale oolmaa waraana kanaa bareechifnee tolchine laphee kennaan tumannee injifannoo isaa kana dubbachuu dandeenya jechuudha kanaafi waraana kenna bira dhaabbachuun dirqama nutti haa ta'u gara jaarmiyaatti dabalamne diinagdee qabnu waa hundumaanuu jechuudha jabinna isaaniif gaafa ta'an isaanis jabaachuu danda'an jechuudha isinii galee dhugaa dubbachuu fi har'a ka waan tokko gochaa hin jirre gahee kiyya gahee Oromummaan irraa qabdu waraana kana faana bu'eetu kan waan tokko gochaa hin jirre har'a anaaf namni tokko yookiin jaallana keessa jiran kun dhugaa waraana kanaa gaafa dubban ol gurtee waan barbaade dubbachuu dandeetta nuufaa jiraatu jechuu dandeessa nuufaa jiraatu garuu onnee kee irraa jedhe diinagdeen bira dhaabbadhu siin jedhaaba obaasi nyaachisi naa nyaattee jirtaa naa dhuydee jirtaa jedhiini sii galee har'a eessatti miidhamte eessatti injifatamte jedhiini gaafadhu achi booda dhugaa waraana kanaa dubbachuu dandeessaa jechuudha kanaafi waboon hawaaro haala lisu waan baay'ees waan jedhu hin qabu guyyaan har'aa kun dhugaa dubbachuufi guyyaa miira keessanas na seensisu guyyaa akkaanis na gammachiisu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti jabaadhaa tokkoomaa dammaqaan isiniin jedha wal damma isaa ijaaramuun immoo hiikkaan isaa maalis jedha wal barsiisa galatooma ayi hanganuma dubbachuu barbaada ulfaadhu akka gaariitti irraa qicce namni dubbatiin dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu galatoomi yaada ajaa'ibaa ulaal jara keenya qabsoon qawwee qofaa miti qabsoon ibidda dhukaasuu qofaa miti waan danda'anii waraana bilisummaa Oromoodhaa waraana ife namoonni gabroome akka Oromoo yaa sabaa jechaa namtichi nu haxaawaa jira yaa sabaa nuun jaabar afaan Oromoo beeka kuni higa abiyoo kaasaa jettani abiyoo kaasaa yaa sabaa jechaatuma beelaa fi dhukkubaa fi lafa tol ummata beela isaatiin lafa gabbisa jaabar hin qaanfatu kanaaf waraana bilisummaa Oromoodhaa waan qabnuun dandeettii teenyaan waraana keenya kan lubbuu takka baatuun deebine nuu qalle kana akka obboleessa jetti cinaa dhaabbachuun dirqama seenaatii fi dirqama kaayyoo dirqama Oromummaa nurra keesse matatti jechuudha. Jaaramuun dirqama kan jaarame hin cabu ni cabsa malee. Kana naa hubadhaa naa galatoomii obboleessa biyya siin galatoonfachuudha. Mirqaana ittiin jira siin galatoonfachuudha. Abshir yaa fayyaa ta'e jalqabanii dubbachuu barbaadamu. Namni hin dubbatin
bakkalcha baga nagaan dhufte yaa adeero bakka mahadi ilchinis dhufee yaa yaa adeeroo bakkalcha dura mee mahadi kana dabarsine adeeroo bakkalchaa kenneen eegasi abiir akkasi tartiibaan deemna dhiifama waliin mahadi maayikii banadhu aye mahadi adeeroo bakkalcha baga nagaan dhufte adeeroo bakkalcha maayikii banadhuuti mata dureen keenya guyyaa gammachuu kana ibsachaatti jirra tokkoffaan ibsa ejjennoo jaarmee abaa'uu baasee Doombir yoo maadii yoo hin jiraanne namni biraa kan ergatee jiru jira yaa yaan yaa arge so adeeroo bakkalchaa marii kanarra mari'achaa jirra afgaafii jaalmarroon godhes dabarsaatti turre injifannoo waraana bilisummaa oromoodha egeree oromiyaadha egeree biyyattii hin jedhu duula godhee gochaan kun zooniiwwan 8 keessa deemaa jira kanarraa dubbachaa jirra waan sitti fakkaatatis yaada nuu kenne yaada kennuu gumaache. Adeero Wangari warri raasoo jirtanii. Adeero Wangari warri raasoo jirtanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi qaanis akkam jirtan nagaa fayyaa baaraa fayyaa babaaroo yooyyaa mallee yooyyaa hundi keessanuu baga jiraattan hundi keessanuu beekaa ganumaa'uu munyuuqachuu fi dubbachuullee gaariidha. Ibsa ejjennoo isa irraa yoo haasawaa jiraattan. Ibsa ejjennoodha kan labsiin dabarfame yookaan diinniinni kan nameessanii reefuun tanaan dhagee mana burqaa zimmitaatti hedduu waan sirriidhaati. Ba'aaf irraa buusu waan kan nuti hin deeggarru filmaanni kuni ka Oromoo ukkaamsu ka Oromoo balleessu malee Oromoodhaaf bu'aan qabu qoodarraan fudhatina nutis ammoo bikka jirru hundaa'uu tarkaanfii mataa keenyaa fudhanna je'ee ibsa dabarsuun namnis if eeggadhaa rakkoo uumamtu irratti itti gaafataman qabnu je'ee waraanni bilisummaa Oromoodhaan labsa san baasuuni ba'aaf irraa buusu. Maaliif tarkaanfii ati fudhattu keessatti uummanni kee akka hin seennee fi akka if eeggatu if eeggannaadhaa laallachaa sirboo jaanii beekaa bobba'anii xiqqee hogguu godhan. Jireenya isaanii akkaataa eeggeeffatan akka dabarsuuni ani yaada gaariidhaan jaa waan rakkoo biraa fiduu miti filmaanni kuni ilmaan Oromoodhaa hin laalu kafaa'olleen akkas jettee faayidaa uummata Oromootiif odoo hin ta'initti Oromoo daranuu qileedhatti kan dhiibuu ja'anii jaarmeewonni hedduun baasanii jiranii jaarmeewonni biraatis jaarmeewonni Oromoon ta'inilleen warri dura dhaabbattoonni akkas jedhanii ibsa baasanii jiranii waraanni bilisummaa Oromoodhaatii fi addi bilisummaa Oromoodhaa gaataa amma kaayoo adda bilisummaa Oromoo kan jiru waraanuu bilisummaa Oromoo kana abaa'oo kan biraatiin jechuun dandeenyu Salaamaayi Onaagiisi gama saatiin if eeggannaadhaan sossoo qaba. Yookaan beektaa kaayotana tooftaadhaan fiixa baafna jee if eeggannaan sossoo qaba. Warrichi dhaqalleen yoo ta'ellee isaanuma kana filuu qabanii haa ta'u immoo waan kana afaan dhaabbachuu hin qaban. Amma kafaa'oonuu waan filmaanni kuni kasirriidhaati miti uummata Oromootiif faayidaan qabu jee ibsa baasee jira. Jarri kaanillee silaa karuma kana dhufanii gaarii. Tarkaanfii fudhatamtu ta'eef eeggannaadhaa ta'uudha qabdi. Uummanni Oromoodhaas if eeggachuudha qaba. Waanuma socho'aa keessatti beeki. Achi jiraattus warri mootummaa keessa jiranilleen ilmaan Oromoodhaa kasuukanni qaban profeshinii isaatiin warra mootummaa keessa kan jiranii fi ammaas karatti deeman wallaalanii marfamanii xamada yookaanis kiyyoo mootummaa biltsiginnaa jala kan jiranilleen Oromoonni waan kana keessatti hamma danda'utti dantaa Oromoo tiisuudhaaf tattaafachuudha qaba. Filmaanni kun waan Oromoof yookaan barbaachisaa filmaanni kun hamma danda'amutti akka fashalu. Yoo filamellee namni yoo filamellee kan Oromoo duran dhaabbanne
Handantaa Oromoos beeku namni kun warri hooyyaadha diinillee warri hooyyaadha warri diina keessa jirus bifa sanitti yoo deeman gaariidhaan jira haasoo gaarii haasoo jirtanii fayyadaa baga jiraattan qananii teenya murataa ijoollee teenya hundinuu gaanii jiran qaceellotti hin arku maqaa mariifaadhaan harkaa dagalee jiruutillee barruudhaan illee barkee Dagalee Arawaataa. Nasraadhaas adeera. Eenyu dhombir hundi keessanuu maqaa jiraatan isa dhombir ilaanu kan hin maqaa wallaalee. Jara keenya ijaan arkugaa harka hunda keessan harka isin fuudhee akkam jirtan fayyaanaa baga jiraatan. Baga jiraatte atillee baga nuu jiraatte. Bagalcha baga jiraatte. Galatoomee. Baga jiraattu bakkalcha ayyee itti aansee abiire. Abiire itti fufi jaalmarroo ayyee. Ayyee Oromoo nagaa argadha. Suura maal jijjiirte gurbaa? Suuraa xiqqoo viidiyoo irra jira. Yoo inni irraa baay'ee jira. Itti fufi. Kanaaf hin jijjiira xiqqoon waan baay'ee haasa'u qabu as nama gurguddaa jira as keessa. Sagalee keessan gaafa dhagoo baay'ee manatti tolee baay'ee natti dhugaa innaan ol galee gastii ergadhee xiqqoo haasa'uudhaaf nama gurguddaa addana keessa waan jiruufi utuma taa'ee dhaggeeffadhe natti tola. Baay'ee waan isin haasoftanii baay'ee natti tolee baay'ee natti dhaga'ame. Hundumti keessa illee galatoomaa galanni keessa illee bilisummaa haa ta'u. Oromoon akka iddoo jiru hundumaayyuu gama isaatiin bilisummaadhaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kana hordofee jechuudha. Gama bilisummaatti akka ceenuu fi namni kamuyyuu gahee isa jiru bahuu qaba. Kana jechuun gama danda'uun jechuudha wanta danda'uun inni qarshii qabu qarshii isaatiin asuma irra taa'ellee oonlaayinii kanarra taa'ee namni wallaalaa Oromoo barsiisuu qaba. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kaayyoo bilisummaa Oromoo kana wallaalaan Oromoo addana jala taa'u jiru barachuu qaba. Asuma oonlaayinii kana bantanii kaayyoo bilisummaa Oromoo kana barsiisuun keessan akka nama coba tokkoo bilisummaa Oromootiif cobeetti yookaan gumaachaa jirtu jechuudha. Kun baay'ee natti tola baay'ee natti dhaga'ama. Namni wanta danda'uun gochuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon hundumtuu inni tokko wallaalaadha inni tokko beekaadha inni tokko bilisummaa waama jedhu waan hin beekne jira jechuudha. Garbummaamti bilxiginnaa PP jala ta'anii garbummaamti kun kan bilisummaatti fakkaachaa jiru meeqatu jira jechuudha Oromoo keessa taa'e. Inni kun barsiifamuu qaba, itti himamuu qaba, dhagahuu qaba jechuudha. Kanaaf wanti dubbachuu barbaadu namni kamiyyuu gama isaatiin waan isarraa jiru baachuu qaba. Oonlaayinii kanarra yoo ta'e illee wanta kan biraa qooda hojjechaa oolu kaayyoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo kana barsiisuu qabaan jedha. Galatoomaa yoo dogoggore dhiifama naa godhaa naa jiraadha. Akka illee irra dogoggore ifaadhu. Namuu gahee isaa taphatuuf jechaa jira jaalli kiyya. Akka danda'e Oromoon tokko tahaa maalii osoo hin taane namni sabboonummaan itti dhagahamu akka dhaabbatu laallatee waan silaa gochuu danda'u hundaa godhuudha. Galatoom ilfaadhu namni itti aanu Nasruu. Yooyyaa harka fuuna jira ilmaan Oromoo bakka jirtanitti qaqqabaa ka qibba. Kalixaa kabayaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Bakka hin jiraatan. Nagaa akkam jirta? Baga jira. Jira alhamdulillah hin jira arallee hin jira barillee hin jira. Tifufi yaada keetitti fufi. Ayyee maali yaadni kiyyaaf keessanillee tokkuma wanni isin jettan martuu afaan tokkoon jirra wanni isin jettan martuu hin taati oduu afaanii hin taane gochallee agarsiisuuf dirqama kenna kanaaf gurra kenna walii kenninee bakka jirruun taayitaa manuu oo'aa jirtu kan odoof duubatti hin deemne akka duratti deemnu abdii qabna rabbii wajjin mana Oromoo bakka jirtu irratti isiniin jedha. Kanaaf immoo amma xiqqoo gara biraa jira. Isinuma argeetiin waan nuyi malee haasaaf natti hin tolu yeroo biraa isin deebi'a. Galatoomii yaa namoonni dubbattan jala nu bu'aati namoota garii seensisnaa yaa har'aa guyyaa gammachuuti guyyaan gammachuun tun jalqaba eegalliidha malee xumuraa miti gammachuun keenya itti fufaa waraanni bilisummaa Oromoodha sochii isaa eegalee jira
egeree bilisummaa egeree biyyaati, egeree Oromiyaati. Egeree Oromiyaa keessatti egaa duula torban tokkoof turu kan uggura gabaa